bilisiginaa rakkinnisi duratti ufii isiiti ufimte jechuudha. Abaa'oo shaneedha duratti ufii isaaniiti ufimaa jiran laal. Waan isaan deenya kana barreessan argitanii jirta yoo ta'e jechuudha. Abaa'oon ufii isaaniiti wal fixu jirti siyaasa dadhabaa siyaasa gowwaa siyaasa wallaalaa jechuudha. Abaa'oon ufii isiiti wal fixu jirti ufii isiiti akkana jette nama leenjisaa jiran kamaal godhan leenjisan nama maqaa abaa'ootiin akka waan abaa'oon galee fakkeessanii abaa'oo beetaa deenya kana waan jedhaa jiranii abaa'oon tokko abaa'oo argitee warra abaa'oo wayyaane walitti makame kana mormutu jira gariin isaa mootuyyuu ka wayyaanetti makamee jedhanii haasaa jiran maqaa abaa'oo wayyaanee mormee jedhuun jechuudha fakkeessanii siyaasa dalaguudhaaf sololoo fi eessatti bakka takkatti achitti rashanuu heddii jaalmarroon faayyattee haasa'uu turte argitanii jirtan deenya kana waan kana duratti arguun duratti beekuun baay'ee bareedaadha. Makiinaa lama makiinaa sadii fe'anii fidanii abaa'oon biyyatti galtee jirti abaa'oon harka kennatee jiranii ittiin nu gowwoomsuu barbaadan ittiin innoma sobuu barbaadan jechuudha. Kana namni immoo duratti beekee jira jechuudha. Soo saniifuu akkam nagaa jirtu fayyaadhaa seenaa namni haa dhufuuti. Namoonni agamma dhuftanii share godhaa gizee takka because Facebook kiyya page isaa wanti isaa suni amma fayyadamutti hin jiru page okay kanaaniin fayyadamu jira saniifu akka namni hedduun daawwatu isinis share godhaati nama biraan gahaa for first time namaan share godhaa jechuun kiyya yeroo jalqabaatiif. Namni yoo kana moo'ee jedhee kasum jedham nama na jaalatu jiru hundinuu. Hayyee ana haa jiraatu hundumti keessaniyyuu baga jiraattanii akkuma jalqaba irratti isiniif tuqe jechuudha. Diraamaa bilisiginnaa ka ifumatti beekame jechuudha. Ka ifumatti kanama siyaasaan xiqqoo galteefi miti ka siyaasaa irraa fagoo jirullee ka beeku jechuudha. Gogama kana abaa'oon maaliif wayyaanetti dabalamte jettee ofiisiitii wallolte jettee kijiba oofaa jirti dhiyeenya kana propagaandaa kijibaa siyaasa fokkata. Garuu ammoo kana kanutti fide irra caalate jechuudha. Dadhabbinna kenna. Silaa arra bilisiginnaan waa takka dubbii kana dubbachuu dubbii takkallee dubbachuullee hin dandeettullee ajandaalee nullee uumuullee hin dandeettu jechuudha. Garuu dadhabina hayyoota siyaasaa warra hayyoota nu jennuun warra siyaasa Oromoo keessatti hayyoota nu jennee of dura laalutuyyuu ajandaa isaanitti kennuu dadhabbiirraa isaan ammoo ajandaa kijibaa uumanii jechuudha. Ni beekta yoo ta'e gizee Jawaar jiru jechuudha. Yeroo Jawaar jiru Jawaar osoo unka wallaaltu bilisiginnaa amma tanniniyyuu miti. Yeroo wayyaaneen smartiin sun jirtu jechuudha. Osoo wayyaaneen hojii takka hin hojjetin jechuudha. Hojii takka osoo hin hojjetin inni hojii manaa sadi gizee takka itti kenna jechuudha. Jawaar jechuun yeroo isaan kana duuka biizii ta'an Jawaar yeroo isaan kana hunda biizii ta'anii maal jedhan hojii ofii hojjetaa jechuudha. Arraan tana garuu arraan tana Oromoon warri sila argitee hayyoota ofiin jedhu warri sila argitee waa beekne ofiin jedhu hojii manaa itti kennuu dadhabuurraa jechuudha bilisiginnatti. Bilisiginnaan garuu hojii manaa nutti as kennaa jirti ammaan tana. Akkamitti hojii manaa nu kennuu jirti? Kijibaaniin abaa'oo wal fixxee abaa'oo rashanuu hedanii
Abao warra wayyaanitti dabalamee fi warri kun wallole propaganda magogaa kana jechuudha makijibaa gogaa kana uumaniitiin amma maal godhaa jiran nama leenjisanii nama kijibu sirritti kijiba danda'u leenjisanii barumsa kennaafi jiran maal godhuudhaaf barumsa kennaniif makiinatti guutanii waan ani isinin jedhe wallaahi bor arguu teessan argumaaf ijuma keessaniin arguuf teessan jechuudha irratti hojjetaa jiran irratti hojjechuu jiranii makiinatti naqanii makiinaa guutanii fidaniitiin ila laalka warri gaaf durii jaalmarroon fa'aa rashanuu heddu suni qabamanii jiranii rabbi isaan baasee lubbuu isaanii mootummaan seef godhee jira lubbuu isaanii hambifnee jirra kunoo warra kana jedhanii yuunifoormii itti uffisanii fidaniitiin ummata dura dhaabuudhaan ta'an kijiba jechuudha siyaasa kijibaa gogaa kana jechuudha gogaa makana abaa wal fixellee hin jiru abaa wal lolus hin jiru kaisin xiyyeeffatte abaa jechuudha maarratti xiyyeeffatte waan jechaa jirantu maali beekta waliigalte warra waraana abaa keessa waliigalte marrooti fi TPLF warri mormanii jedhana marro rashanuu edaa jedhanii haasaanii jedhan kana jechuun ammoo diraamaa bareeda dalaguu edan akkuma duraan beekame san nama uniformii itti godhanii nama mataarraa staafaa laalanii OBN irra fidanii waraana abaa odaa qabnee jirraa eessaa qabamtee Booranaa qabamee maalii qabamee jedhama amma ka jedhamaa jiru waraanni abaa'oo ka waliigaltee marrootii fi TPLF warra morme jedhanii nama qopheessaa jiran akka amma isiin argitutti diraamaa dalaguudhaaf so warra waan san morme marroon fixuu edaa jedhan so kana jechuun nuti ammoo seef goonee jirraa jedhanii OBN irratti siigalee nama ganaa qabne warra kun waraana wobootii ka waliigaltee OPD maali wayyaaneetii fi woboodhaa warra morme jedhanii nama qopheessaa jiran jechuudha yeroo muraasa keessa OBN irratti dhiyaatuuf deemaa jira wanni kun nama akkasiisan fidanii OBN irratti diraamaa dalaguudhaafi kun ammoo ajandaa ta namni maal jedhan namni foonaaf lijaanaa nyaatuuf hin dubbata jedhanii animaan dubbatirree jedhe namichaan kafoo nyaatee bira taa'aa jiru akkasitti uffifime kun ammoo majara keessaa mul'ataa jiru malee waan wannootii miti so qopheessanii diraamaa bareedaa isaa dalaguuf taa'ee yoo argitan halkanii guyyaa hirriba dhabee shaneen asiin baate shaneen achi baate shaneen ay deebite jedha maaliif hirriba dhabe jettee yoo laalte mootuu jechuudha jiruuti jirtu maaltuuyyuu amma yoo argitanii jiraatan biltsiginnaa afaan oromoo dubbattuu fi afaan oromoon dubbannillee hundis jechuudha ganama akka hirribaa kaatee fatara nyaattee jechuudha qursii nyaattee jennaaniin ganama wanni jarri dubbattu shaneen akkana taatee shaneen akkas taatee shaneen san ta'ee jettee jechuudha maaltuuyyuu ganamaa galgala kana isa yisiise beektaa har'a namni waa dubbistan namni yookiin aljaziira BBC fi miidiyaalee addunyaa kana dubbiftanii Bloomberg ganama kana waan inni barreesse argitanii jirtan harka micciiraa addunyaatiin jechuudha harka micciiraa quba funyaaniin nayxee addunyaan gattaa'iiti warra siyaasaa wajjin mari'adhu lolli kun hin baasu siin ta'u jedhaniin jechuudha abadan siin baasu kuni argitee miidhaa sirratti fidaa ummatallee miidhinii ufiillee ammootuyyuu ufin miidhinii yoo san ta'uu baatte ammoo tarkaanfii sirratti fudhannaa jettiin jechuudha addunyaan amma san jennaaniin inni maal ta'uu fide gatteennee mari'annaa garuu ammoo namni waliin mari'adhu warra ufii tolchee jira miti ni beeytanii abaa'oo harka isaatiin tolfatee jira araarsaa biqilaa fa'aa jechuudha abaa'oo kan OBN irra ooltee amma yoo dhaytanii OBN hin jala seentan OBN irratti kaleessa waa'ee jaalmarroo fa'aa dubbatte achirra jirti kan inni tolchee jechuudha abaa'oo harka isaatiin tolfate kafaa garuu tolfachuu dadhabe abaa'oo tolfate akkanatti harkaan tolche akka chaayinaan roobootii tolchitutti harka isaatiin tolfatee harka isaatiin tolfatee maal yaada beektaa gaafa abaa'oo kana waa'ee isa kanaa yaada beektaa waan inni godhe yaada beektaa abiyyi diraamaa ilmi namaa namni siyaasa addunyaa kanarratti aga argetti nama siyaasa gowwaa siyaasa wallaalaa of nama akka abiyyu wallaahi argee hin beeku ammoo inni wallaalaa ta'e wallaaltuu walii qabatee jechuudha wallaaltuu warra keessattuu warra abaa'oo jedheetiin gurgurame san jechuun warra bitamte san yoo laaltanii jiraattan paarlaamaa dhayxanii ilaaluu ni dandeettanii kun YouTube irra jira paarlaamarra taa'ee maal jedhee ture beektaa abii abdii qabaa burtukaan miidhagsaa fa'aa boordiin filannoo akka inni waraqaa argitee filannoodhaaf ittiin dhiyaatan akka kennuuf abdii qabaa jedhee
paarlaamaa irra taa'ee dubbate jechuudha. Achi as deebi'ee bilbilaan maal jedhaan burtukaan miidhagsaatiin kun siyaasa beekamaadha. Wanni kennamu wayitu hin jiru ati immoo waan hojjechuu jirtu itti mufufii jedhaan. Jarri tuni asii taa maqaa abaa'ootiin dorgomtu oo waraqaa nuu kennuu edan filannoo irratti dorgomne jedhanii qeensaan uf qabanii tattaan jechuudha. Gaafa filannoodhaaf guyyaan 3 guyyaa 4 hafe xalayaa itti kennanii filannoo irraa boordiin filannoo beekamtii isin dhoggatee jira. Ittiin dorgomuu hin dandeettanii jedhaniin. Jarri faallaa eenyutti aardi. Abiyyiin dhiiftee Abiyyi diraamaa irratti hojjete dhiiftee burtukaan miidhagsaa fa'aa warra argitee boordii filannootti aarti jechuudha. Garuu namtichi boordii filannooti miti nama mana murtii ajajaa jiru jechuudha ammaan tanatti. Mana murtii jooriin fa'aa akkam goona amma kana jedhanii akkam goona nama mana murtii keessaa gabbayee manni murtii takka argitanii beektanii mana murtii gabbayee bilbila haasa'ee deebii akkanaa nu deebise amma nu maal jennaarree jedhee gaafatu. Mana murtii argitanii beektanii Geetaachoo Raddaatii fi Dabratsiyooniin kagaara keessa deemanii isaan lolaa jiraniin qabaa fida. Nama 41 poolisiin federaalaa qabdee akka fiddu Dabratsiyooniin dabalatee jedhee miidiyaan biyyattii ho'itti gadhiisu. Sheemiin kana olii ardii kana jira. Jara akka addunyaatti mootummaa irraa isa jiisuuf lolaa jirtu. Waan bara jechuun qaba poolisii federaalaatiif. Jechuun akka isaatti maal big man of godhuu isaatti beektan nama cimaa of godhuu isaatti beekte dubbitti jaalmarrooti isinii deebi'a. Ammaan tanatti jechuudha wanni isaan dubbii ganamaa galgala taayee maalii kanan bilisiginna hunda isii jechuudha. Warra yayyartuu akka taayee tanaa fi warri oli jirullee hundinuu jechuudha. Wanni isaan ganamaa galgala waa'ee abaa'oo shanee kana waa'ee TPLF dhiisanii jiran argaa jirtanii isin hundinuyyuu mobaayil harkaa qabdanii sooshaal miidiyaa ni daawwattanii argaa jirtan jechuudha. Waa'ee irra caalatti waa'ee duraaniin juntaa jedhanii ganamaa galgala haasayan jechuudha. San dhiisanii jiran duraan badhaadhina jedhanii beela keessaa baanee quufni biyya fixee namni amma laala nu gahee jira nyaanni nu gahee jira jedheetiin dadhabsiisaa jira ummanni keenya jedhanii haasa'uu turan duraaniin. Ummanni keenya quufaaf uf dadhabee jedhanii. Amma garuu sunillee hafe waa'een badhaadhinnaas hafee jira. Waa'een juntaas hafee jira. Amma waa'ee shaneeti. Maaliif isiniif fakkaata dubbiin kun beektu? Tokkoffaa inni jalqaba irratti diraamaa wayii taphachuu barbaade jechuudha. Diraamaan inni taphachuu barbaade nama ofii tolche abaa'oo ofii tolche kana walitti qabee Izeemaa fa'aa paartii Amaaraa kana walitti qabee eegaa nuti kunoo teennee mari'annee ammas kunoo nama nu barbaannu kabiraa mootummaa ce'umsaa kabiraa bakka buufannee Abiyyiin illee yoo ta'u baate jechuun fakkaatama akka isa silaayyuu isa malee hin ta'u inni akka asirra dhaabatanitti gadin dhiisu aangoo kun kabeekame gadhiisuun barbaadullee du'ee bada malee namtichi jechuudha waan haga aangoo jaalatu hin qabu jechuudha namtichi. So diraamaa san amma akkamitti harkaa fashalaa'e addunyaan koottaa taa'a mari'adhaa gaafa jettu jechuudha. Bilisiginnaa fi Izeemaa fi abaa'oo Abiyyi harka isaatiin tolfate dhuftee teessoorratti teettee waliin mari'achuu hin dandeettu. Dirqama wayyaanee wajjin teettee mari'atti jechuudha bilisiginnaan. Kafaa waliin teettee mari'atti. Kafaa yoo abbaan fedhe yoo hafe kafaa yoo hafe abaa'oo yoo hafe abbaan fedhe marii san keessaa yoo hafe wayyaaneen hin haftu jechuudha. Kuni lolli ka deemaa jiru eenyu feennu jidduutti bilisiginnaa fi wayyaanee jidduutti jechuudha. Lolli bilisiginnaaf wayyaanee jidduutti deemaa jiru mariidhaan furamuu qaba wanni jettee addunyaan iyyituuf haa jarri taa'anii waliin mari'atanii. Gaafa jarri taa'anii waliin mari'atan ammoo abaa maali bilisiginnaa fi wayyaaneen kophaa ofii waan teettee mari'attu hin qabdu jechuudha. Jaalmarroon kana itti beeke mariin dhufnaaniin jaalmarroolleen dirqama wayyaanee wajjin dhufee taa'ee mari'ata jechuudha. Abbaan fedhe tapha kana keessaa yoo bahe abaa'oon tapha kana keessaa yoo bahe abaa'oo inni harka isaatiin tolchisuun jechuudha. Kafaa'oon yoo kana keessaa bahe Jawaar fa'aa jechuudha. Daawud Ibsaa fa'aa yoo kana keessaa bayan Maraaraan fa'aa yoo kana keessaa marii biyyoolessaa ka jedhamu kana kan mootummaa ce'umsaa dhaabuudhaaf taa'anii mari'atan kana jechuudha. Namni hundi yoo keessaa bahe jechuudha jaalmarroon keessaan bahu. Maaliif jaalmarroo fi ammaan tana TPLF qaama tokko ta'anii jiran. Qawweetti amananii qawweedhaan deeman jechuudha. Mariin isaanii qawweedha jechuudha. Yoo qawween hin taane mootuyyuu taa'anii teessora taa'anii waliin mari'atan jechuudha. Teessora taa'anii wayita mari'atan wayyaanee fi bilisiginnaan kophaan mari'attu. Bilisiginnaan Abiyyi fi Taakkalaa fi Shimallisii fi Izeemaa fi kanneen guurattee dhufti. Jaalmarroo qabattee dhuftee jechuudha wayyaaneen ammootuyyuu. Maaliif qaama isaanii qaama tokko ta'anii jiran.
soo namtichi siyaasaadhaan bilchaataadha namtichi qaruuteedha namtichi maraaraa faayyuu caalee nu garsiise malee jaalmarroon jechuudha. Amma asirratti waa'ee marroo kanarra maaltu jira beekta? Kaleessa bakka buutullee tolfatee jiraatii nama jechuun wanni tokko wanni barbaadamaa ture akkasi. Abaa'oon nama isaa dubbatu hin qabu nama afaan saayinsaawaa ta'e nama addunyaa biratti jechuun fuula haaraa abaa'oo keessatti mul'atee hin beeku nama afaan saayinsaawaa haasa'u jechuun dippiloomaat irratti nama namaan walii galu na jaatamtaa bakka kaleessa bakka buufatee jira sirritti waan gaariidha waan namni martuu itti gammadu mucattiin nama sirritti dubbatullee afaan saayinsaa waallee nama beeku abaa'oo kana keessa yoo laaltanii jettan odaa maalii jedhee odaa amma kun gariin bilxiginnaa ta'e kana fa'a so mucattiin moodeela nama fuula namaa duratti illee mul'atuu danda'u nama waa explain nama godhuu danda'u nama addunyaallee jalaa dhaga'uu dandeettu nama saayinsaa waadha jechuudha nama yerooti inni tokko kana inni biraa ammoo iyyuu bilxiginnaan akkuma argitan kana akkuma inni jedhe kana wayyaanee dhiistee shanee jechaa jirti. Shanee yoo jettu shanee kana duuba sababni hin beeyti because Oromoon guutuun abaa'oo gaafa jedhanii jedhan waan abaa'oon jaalatte Oromoon hin jaalata. Parsantii yagaan gorra jirtu shamtuu tana malee Oromoon Oromoodha jedhamtu taabaa'oo jibbitu hin jirtu. Yookaan uummati koo itti aara malee namni yeroo ammaa kana fa'aa keessatti carraa biraan qabu ofee koollee balleessite duraan ofee koodha jedha. Carraan inni qabu abaa'oo duraanillee namni hin jaalata carraan jirullee carraa abaa'oo qofa. So ofii koon hin banne jechuun ila waan tokko jechuun ati yeroodhaaf beektaa ati sararraa dhabamuutu jira baduu osoo hin ta'in hin jiraa miti har'a ofee koo waan tokko jechuun karaa nagayaati jetti karaa nageenyaa cufamee jira maal gootaree karaa nageenyaa gaafa cufame himateetta kanaafuu ammaaf ofee koon bakka sanirra hin jirtu jechuudha sa'aatii ammaa kanatti abaa'oo qofa namni jiru ummanni Oromoo guutuun kun abaa'oo duuba akka jiru hin beekti kanaaf ummata kana guutuu qabattee abaa'oon TPLF yoo walii galte akka balleessitu hin beekti akka baddu hin beekti kanaaf bilxiginnaa dhiiftee ganamallee galgalallee shanee jedha taa'ee so inni tokko diraamaa reefu jenne sani diraamaa isa yeroo gabaabaa keessatti ajaa'ibaa kana xumurtee dalaguu barbaaddi jechuudha jarri inni biraa ammootiyyuu shaneelleen ani wannoon marroon hagana marawaani wannoo jedhayyuun seene atiyyuu shanee si jechisiise shanee yoo jedhanii jedhan baroota amma shani maayyuu taaneeti maqaa fudhanneeti amma shanee si jechisiise wallaahi naa ta'ee jira yoo amma shani maaleeyyuu waan baga nagaan dhuftani yee hundumti keessanuu peejii kana fayyadamu jirra feesbuuka kiyya ammaaf yeroo fayyadamaan jiru waan ta'eef feesbuuk illee bilchiginaa keessaa qaba na fakkaate inni dhamee ji'a tokkoof sheer godhaame gizee takka hundi warra sila jirtanii sheer godhaati inni biraa jechuun diraamaan kun ummata hundi namni hundi hubachuu qaba irra caalatti wanni namni keenya beekuu qabu dhiyeenya kana jechuudha ganama galgala shanee jetti jechuu bilchiginnaan ganama galgala bilchiginnaan jechuudha amma maaltu ta'aa jira namni amma waan kana quba hin qabne jechuudha namoota leenjisu jiran maaliif leenjisa yoo jettanii diraamaa dalaguudhaaf jechuudha wanni abaa'oon rashanuu edaa warra wayyaanetti maamma kamne jedheetiin morme rashanuudhaaf sololotti walitti qabee kaampii keessatti walitti qabee maal jettee jechuudha odeessaa jirti dhiyeenya kana jechuudha bilchiginnaan OBN dokumantarii kana dalaguudhaaf jechuudha fiilmii sobaa dalaguudhaaf nama leenjisaa jiran jechuudha nama kijibuu danda'u nama ani abaa'oodha ofiin jedhu shanee keessa turee akkanatti wayyaanetti jarri dabalamuun sun nuun taane kanaaf gannee dhufnee jedhanii viidiyoo feesbuuka kana guutuudhaaf waaltaa ETV fi faanaaf geemiin jarri taphatin hin jiru bar duraanillee abaa'oo irratti kama baratame dalagoo duraanillee namni martuu hin beeka abaa'oon duratti amma laal kun amma ofitti beeksisan duratti waan dalaguuf fedhan sana yaa ila kun duraanillee akkami beekta abaa'oo maa waggaa meeqa maal jedhee nutti himaa ture OBN abaa'oon ummata akkana qalaa turteeti ummata akkana godhaa turtee jedhee waggaa sammara kijibaa ture namni jibba abaa'oo garaa keessaan baane because dhugaa waan beekuuf abaa'oon akka nama dhajjeefne akka nama hin qalle Oromoo akka hin miine waan beekuuf jecha akkuma amma argaa jiru viidiyoo garagara irratti namoota baay'ee qabdeetu maani maal gootu ummata akka ayyuun gootu so ammallee kama baratame san kijibu muduraan kijibaa turte dokumentari muduraan abaa'oo irratti shiftaa qabne shiftaa abaa'oodha jettee nama meeqa OBN irra fiddee intervii godhaa turte birrii kafaltee fi ammallee sanuma nama waliigaltee waraana abaa'oo ka waliigaltee TPLF fi woboodha warra morman jettee fakkeessitee nama qopheessanii akkuma inni jedhe san sababa kanaaf abaa'oo keessaa dinnee yaane jedhanii propagaandaa abaa'oo irratti deebisaa jiran TPLF juntaa dhiisanii baram juntaa yookaan
shane majette adda dirriba kaatun jechuudha. Oromoon kan ammoo iyyuu sirriitti beeka. Laal waan borta'uudha deemu jechuudha. Amma wanni borta'uudha deemu wanni dhiyeenyatti osoo turin dhufaa jiru maa inni isin fakkaata. Waliigalatti jarri wanni isin godhaa jirtu viidiyoo sobaa diraamaa sobaa nama leenjisanii OBN irratti fiduudha ta'an kamaal jedhu makiinatti guuranii fidaniitiin ila kunoo warri abaa'oo gane warri jaalmarroo gane jechuudha. Jaalmarroo gananii kunoo juntatti hin makamnu jedhanii didanii biyya isaaniitti galan ila kunoo koottaa daawwadhaa jedhaniitiin fidanii interview godhuudhaaf deeman jechuudha. Nama leenjisaa jiran kanarratti jechuudha. Namni kenna ammoo kana dursee beekuu qaba jechuudha. Dursee beekuu qaba. Soo saniifuyyuu ammaan tanatti wanni ta'aa jiru kana leenjiitti kennaa jiran jechuudha namoota. Leenjisanii miidiyaarra fidanii warri kuni ganee jira, abaa'oo ganee jira, juntaa ganee jira, kunoo olaal warra waggaa 27 Oromoo ofii miidhaa turanii jechuudha. Waggaa 27 Geetaachoo Raddaa dubbatee jira. Waggaa nuti waan nuti balleessine badii kenna hin fudhanna itti gaafatamnaa jedha. Garuu waggaa 27 kana namni akka OPDO uummata Oromoo fixaa ture hin jirtu jedha. Dhugaadha kun. Namni martuun beeka. Kana namni martuu ni beekaa jechuudha. Dhugaadha. Waggaa 20 ka irreecha irratti nama kenna fixe poolisii Oromiyaati, poolisii federaalaati miti. Ajaja eenyuutiin? Ajaja Lammaa Magarsaatiin. Ajaja Abiy Ahmadiin itti aanaa Lammaa Magarsaa ture jechuudha. Ajaja Abbaa Duulaatiin jechuudha. Kana namni hin beekne hin jiru jechuudha. Diraamaa isaanii kan namni hin beekne har'allee ummata kenna kana jarri wallaalaa waa takka hin beekne beekne. Kana garuu kan nutti fide namni an ajiifadhu. Jarri hojii manaa nuu kennuun diraamaa sobaa TV baay'ee harka qaban. OBN ka isaaniiti, Faanaan ka isaaniiti, EBC'n ka isaaniiti, Waaltaan ka isaaniiti. Miidiyaa baay'ee harka qaban. Miidiyaa harka qaban kana fayyadamanii jechuudha. Waan Oromoo cabsu, waan Oromoo gowwoomsu dalagan. Amma badhiisanii maal jedhan beektaa? Waan Amaaratti dalagamu guutuu lola Amaaratti Tigree macaggootu kalaaf irraa fudhatu kana tokkochan dubbatanii maal dubbatan beektaa? Wallaggatti amma yoo argitee jette miidiyaan isaanii kaabachaa kana guutuu rakkoo Wallaggatti ta'u jedhan gizee hundayyuu. Of course. Oromoo tan andarmaan godhuu barbaadan ammaan wanni ka jedhu akka yaada kiyyatti beektaa? Propagandaan isii ka baratame warroonni social media irra jirtanillee I think about waan tokko galeefi jira beektaa? Achuma keessa olii gad deddeemuun osoo hin tahin karaa dippiloomaasiitiin amma mucattiin kaleessaa bakka fuufatan sun sirriitti naa tahee jira. Namoota akkanaa kan namoota afaan moodela beekan kan hin jiraa miti nama yeroo wajjin deemuu danda'u waan akkanaa haasa'uu danda'u. Nama waa explain godhuu danda'u. Namoota biraallee bakka buusu. Inni biraa ammoo iyyuu wayyaanee tanallee fuula dura harkuma qullaa itti deemuu osoo hin tahin dhaabbota Oromoollee dhaabni Oromoota biraan jirtuuti. Tun shamtuu biyya cicciraa jirtu tana ofee koonillee abaa'oo walii galtuu qabdi. Gizee gabaabaa keessatti yeroo dhiyoo keessatti jechuu barbaada. Maali beektu? Har'allee marroolleen akkuma waraanatti aanuma bichatu Oromoodhaa jedhee yoo deemee jedhee humna fixata. Siigalee yoo Toni warri dhaaba kana keessa ture jedhe eegana booda osoo inni kakatee lakkii an akkanaallee jedheeti. Ani nama tokkocha jaraa mitiiti nama wayyaane caala badaatiin illee walii galu wayye nama bilchignaa keessa jiru jechuudha. Dhaaba ofee kootii fi abaa'oo yoo walii galtee jette ila akka amma watiif illee fi dhaaba sadii qabdi. Sadaanuyyuu waa'ee rakkina mataa isaanii siyaasa garagaraa dhiisanii namichaan duraan isii mormaa ture kan amma lolaa jiru kun isii mormaa ture. Siyaasa garagaraa dhiiftee duula haadholee Tigraay jedhanii walii galanii akka Tigraayitti lolan. Akka Oromootti nullee dhaabdi ofeekoo fi abaa'ootu yoo tokko taatee jette namoota akka mucattii kaleessaa bakka buufatanii san nama akkasii ka biraa ammallee jiraa miti dippiloomaasii gahaa argachuudha. Gaafa addunyaalleen isin keessa akka Oromootti eenyu dhufa jette ofeekoo fi abaa'oon osoo bakka tokkotti dhiyaattee jettee irra kiiloo kaafna jechuudha garagaratti deemurra. Ofeekoollee amma namni dhaabni baay'een hidhaa jira waajirri bakka maraa cufamee jira. Abaa'oo karaa qawweetiin deemti hundinuyyuu yoo hoogganaa tokkollee godhachuu baatanii jedhan kaayoo walootii fi bakka itti dhiyaatanitti yoo addunyaan eenyuun bakka buufattan jette nama tokkocha hin jiraa miti waan akkasiisaniin osoo deemanii hedduu bareedaadha. Because gara yoo deemte homaa kiiloon kaaftu beektaa? Irra caalatti namni kenna amma wanni beekuu barbaachisu borii 50 dhiyoo kana keessatti yookiin ji'a takkaa turu torbee takkaa turu viidiyoo yeroo dalaganii kijiba isaanii yeroo walitti qabatanitti abaa'oon wannaa ganee jaalmarroo ganee wayyaanetti makamnu jedhee
kunoo galee jireedhanii viidiyoo nu garsiisuudhaaf ta'anii viidiyoo akkasiisan ammoo kijiba akkasiisan dursinee beekuun baay'ee barbaachisaadha. Lammaffaa ammoo tuyyuu isaan ajandaa wanni isaan nuu kennaniif diraamaa sobaa wanni isaan dookumantarii sobaa wanni dalaganiif asii achi namni dookumantarii sobaatii fi ka dhugaatiyyuu haa ta'u ka sobaatu haa ta'u jechuudha namni hojii manaa itti kennu ni dhabame. Duraan Jawaar Muhammad waan isaan takka osoo isaan takka dalagin inni shanjaa itti kenneetiin san wajjin biizii ta'an yeroo isaan ummata Oromoo burjaajessan hin jiru jechuudha. Carraan argatan. Arraan tana warri biyya alaa jirtu ta'uufiitii fi wal qoqqooddeetiin warri sila political party jedhanis warri ammaas biyya alaa kana nuti waa hoogganna aktiivistiidha miidiyaa hoogganna warri ufin jedhan martuyyuu dhiyoo kana maqaan Tsaggaayee Araarsaa lafa kaa'ee jira jechuudha. Anatu poosti godhaa irratti wal lolanii jedhe. Waan wayyoo biyyarraa ergamu ana poosti godhaa irratti wal lolanii jedhe. Miidiyaan duraaniin waan dhugaa dubbatu waan sobaa ofii isaatii uumee barreessee dubbachuu eegalee jedhe. Kana jechuun yeroo ammaa kanatti wanni jiru. Sila waan har'a argitee Taayee fi Jinnii fi Abiyyi fi Shimallisiin haywaanni kun hojii manaa nutti kennu. Sila namni qaroon jiraate isaan tuyyuu biizii ta'a jechuudha hojii manaa itti kenname. Har'a wanni takka lafa hin jiran. Rakkoo qabna bakka rakkoon kunillee sirraa'uu qaba. Garuu ammoo diraamaa isaanii kana ka goggogama kana namatti hin deeman kana ammoo ka isaan nama leenjisanii viidiyoo waraabanii kunoo shaneen biyya galtee kunoo warri jaalmarroo warri wayyaanee wajji walitti hin makamnu jedhe kunoo galee jettee diraamaa jedhe dalaguu barbaaddu jechuudha. Namni keenya dursee beekuun baay'ee barbaachisaadha. Ammallee waa tokko jira kaleessa duula abaa'oo balleessuu shanee balleessuu jedhanii maal barbaadan beektaa? Yoo miite akkasuma. Waan akkasii sun maal barbaadameeti beektaa sa'aatii ammaa kanatti ammoo sirriitti of eeggachuu qaba. Duula shanee balleessuutii jedhanii uummata oofanii eegasi uummata baay'ee fixanii bakka tokkotti kuni ka baratame waan biyya san keessa godhamaa jiru. Abaa'oon akkanatti uummata fixee jedhanii uummataa fi woboo walitti buusuu barbaadan. Kun ammoo siyaasa isaanii keessaa kan baratame. Abaa waan kanarratti sirriitti beeyti uummata caakaa keessa deemu gowwaan ajjeeftu. Yaa inni biraa immoo ijoollee teenya biyya Suudi Arabiyaa jiranii jechuudha. Rakkina ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jiranii namni martuuyyuu kanaan dura sagalee ta'aa fi ture namni anammootuyyuu sagalee ta'uudhaaf osoo hin taane hojii jaraa kana namni akka beeku hojii biltsiginnaan hojjetaa jirtu kana nama keenya ka biyya keessa jiru miti ka biyya alaa jirullee waan isin irratti hojjetaa jirtu akka namni keenya beeku barbaada. Suudi Arabiyaa yeroo ammaa kana jechuudha ji'a tokkoof yookiin ammoo ji'a lamaa fi lammiileen Itoophiyaa gara biyyaatti akka deebi'an jettee biltsiginnaan waree isaarte jechuudha. Garuu ammoo lammiin Itoophiyaa ka isaan lammiilee Itoophiyaa ka isaan jedhan ka isaan gara biyyaatti galchan keessa jechuudha. Oromoon ilaallatu, qeerroo Oromoon ilaallatu. Qarree Oromoon ilaallatu. Qarreen Oromoo ka ilaallatullee qarree Oromoo maal inni mallaqa biyya sanii san riyaala ka riyaala qabu jechuudha. Qeerroo riyaala qabu. Qarree riyaala qabdu. Ta mallaqa dibbin gootee itti kennite warra aangoo jechuudha. Warra argitee imbaasii achi keessa dalagan mallaqa quubsee galu. Kanatti xiyyeeffatanii jechuudha. Warri achi jiru. Warri achi jiruu fi warri biyya keessa jirullee mallaqa dalagaa jiran jechuudha ammaan tanatti mootummaan Abiy Ahmad kufaatii irra ga'uun waan mul'ataa jiru jechuudha. Asirratti maaltu jira warra Suudii kana keessatti warra waggaa lama yookaan waggaa tokkoo fi ol caalaa warra hidhametu jira hidhaa keessa ka jiru. Kun dhimma isaaniiti miti. Imbaasiin achi jirtu guutuun Habashaadha. Taachitti guutamtee jette. Kaachitti guutamee jedhe martuu Habashaadhaa namni tokko namni yookaan nama keessummeessu hin jiru. So wanni godhaa jiran ijoollee Habashaati warri galaa jirullee beektaa ijoolleen Oromoo waggaa tokkoo fi waggaa lama jirtu ijoolleen ani beeku taachi keessatti hidhamaa jirtu. Kanarraa kaafee jedhe warra qabamee jedhe ka mallaqa qabu silaa hidhamtee galtaa miti warra mallaqa qabu akkati jette san mallaqa dura kafalee warra galuu danda'u. Ijoollee akkasitti galteetu jira. Ilaa amma maaltu ta'aa jira beektaa? Tokkoffaa silaa akka seeraatitti jechuudha. Amma fakkeenyaaf Afgaanistaan keessatti maaltu ta'aa jira lola ta'uu jira miti lol dhumateeyyuu numaayyuu nama lubbuu namaa seef godhuu nama baqachuu barbaadu seef godhudha. Jalqaba maarraa xiyyeeffatan dubartii ijoollee daa'ima dubartii ulfaa yookiin ammoo dubartii ilmaan qabdurra xiyyeeffatan miti. Keenna garuu lammiilee silaa maqaaf nullee lammii Itoophiyaa jedhama uummanni achi jiru sun lammiilee Itoophiyaa jedhama jechuudha. Lammii Itoophiyaa jedhama. Garuu ammoo ilmaan Oromoo keessaayyuu ka mallaqa qabu ka isaan deeggaru ka biltsiginnaa deeggaru yoon ta'in hin ta'u jechuudha. Lammaffaa ammoo silaa ka godhamuu qabu biyyatti galchuudhaaf tokkoffaa jalqaba irratti namni carraa san argachuu qabu nama dhukkubsachaa jiru.
nama dhukkubsachaa jiru ka yaala dhabe silaa jalqaba irratti carraa argitee biyya galuu haa ta'u yookiin ammootuyyuu carraa achi baafamuu mana hidhaa san keessa baafamuu argachuu qabu jalqaba irratti mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa ka jiruu fi silaa nama dhukkubsachaa jirutuyyuu carraa argata jechuudha silaa isaan garuu kana irratti hin xiyyeeffan ka isaan itti xiyyeeffatan nama yuur mali riyaala qabu nama riyaala qabu nama isaan deeggaru ijoollee amaaraati ka isaan itti xiyyeeffatan jechuu biyyatti galchuudhaaf soo kana beekee namni martinuyyuu akka haalli kun jijjiiramuu qaba kana irratti namni argitee saaxiluu qaba jechuudha hojii jaraa kana waan namni hin beekne nama seeti beeta yoo callisan wallaaltu nama seeti yoo namni callise lammiilee kana ijoolleen tun argitee ijoolleen Oromoo ka dhukkubsatee bakka ciisu ol ka'ee mana fincaanii deemuu hin dandeenye jira dubartii ulfaa dhaluu geette ka mana hidhaa keessa jirtu jira jechuudha dubartii daa'ima qabdu daa'ima ijoollee waggaa tokko gadii ta qabdu ta mana hidhaa keessa jirtutu jira jechuudha mallaqa hin qabdu galuudhaaf yuuroodhaan gaafatan reewwan maali mallaqa achiisan riyaalaan gaafatan mallaqa san kafaluu hin dandeettu yoo mallaqa san hin kafalin mana hidhaa ciisti jechuudha kana ammootu osoo arginu akka waan hin argine callisuun hin barbaachisu jechuudha jarrileen yoo waan biraa taate dubbanne akka nu beeyne hojii jaraasa akka nu beeyne yoo abeeka anuma keessatti nafini maa dubbadhuudha malee osaanallee taate akkanuma godha maali beeyta ijoolleen inni amma biyyarraa galchu kun guutuun ijoollee biyya teettee yeroo uummanni Oromoo rakkate guutuu gargaaraa turte abaa ollee yoo taate ijoolleen akka ijoollee Saudi Arabaa warra biyya Arabaa waa gargaaru hin jiru kun beekamaadha ijoollee kana guutuu biyyatti galchee jiruun gaafitti addoite maal godha namni abaa odeema rakkomu ofitti galcha anallee osoo taate biyyatti hin galchu garuu ijoollee dubartii injiraa miti warra ilma qabu warra maalii qabu kun jechuun ati namu balaa ofitti galchu ijoollee karaa baaraatiin galtee abaa keessa seentee jira yoo argitee jette namni kun marti biyyatti galee gaafa jiruun jibbisiistee jedhe maal godha waraana deema kun ammootu iyyuu biyyuma keessaa iyyuu warri isiin taa'uu dhoggite warri isiin balleessaa jirtu amma karaan baaraa ka biraan jiru namni gara baa'oo deemaa jira balaa kana mara gaafa itti galche maal tokko ta'u inni illee hin beeka sanumaaf ijoollee atichi cunqursa ka biraa ammoo waa'ee ijoollee kun nama dubartii ta ulfatu jira daa'imatu jira warra achitti dhukkubutu jira garuu homaa jijjiiruu hin dandeenyu imbaasiin achi jiru imbaasii Habashaati nama sirriitti keessa beekutu kadhaqee gaafatetu galmaa jedhee seeraan gala jedhee osoo seeraan illee galin qabamee mallaquma akka ammatiyyatti kana kafalee nama galetu jira ebin siistariin tiyyaa akkasi galteeti nama qaamaan harkaa bade wannoo ta'e jechuudha so kanaafuu ima haa dubbatamu rakkoo achi keessa jiru ifatti haa bahu warra achi keessa jiru biyaan yoo xiqqaate dubartii ulfaa taama Habashaan galchine ka gaafa jettu OBN maal dabarta Habashaadha guutuu warra achi ta'e galu warra imbaasii keessaa nama qabu warra Habashootaati ka galu OBN ammoo ijoolleen warra biyya Arabaa gana galtee faa jedhee waan kana harkatti ignore godhuun barbaachisa dhugaa jirtu ol baasuun namni galaa jiru nama akkamii akka ta'e himuun barbaachisa warra mana hidhaa keessatti waggaa lamaa fi hidhamee cittaa'ee achitti umriin irraa dhumaa jiru jira ka mana fincaanii seenuu hin dandeenye dubartii ulfatu jira ta ilma qabdu jira namni akkamii akka galaa jiru ima haa dubbatamu haa beekamu jecha maafi malee qeerroo kana mara asirraa ijoollee qabsooytuu tana guuree biyyatti yoo galchee jedhe balaan akkamii akka isatti dhufullee hin beekaa namni kun sodaadha malee barkuni dhagee sodaadha gaafa sodaadha malee sila galchuu qaba lammiidha sii galee lammiin kamaali dubbataa jira mootummaan tokko konfidensii ofitti eega qabaate laal mootummaan tokko konfidensii ofitti hin danda'a mootummaadha jedhee ofitti eega amantummaa qabaate wanni sodaate kun mootummaa miti beeka kaa jechuun qawwee qabaa miti re qeerroo balleessinaa wanni jedhaniif maanni qeerroon akka jiru kanatti guutuun kaan biyyaa balleessaa kaan hin hidha wanni jedhuun maali namni kun maal godha gaafa jiru itti addeessanii jiran isarratti garagala amma ijoollee meeqatu sadeef gara ijoollee maan saniif jecha biyya galchuun qabu ree amma inni anallee osoo taate biyyatti hin galchu ijoollee qeerroo akkanaa tanniin because ijoolleen tunnuun ijoollee sabboontu ijoollee waggaa meeqa nama gargaaraa jirtu ilila awwalumaayyuu kanaan darmaan anamma qeerroo akka kiyyaa keetii ka humna qabu kana hin galchin iyyuu rakkoon qabu isuma jechaa jira ani mee hin galchin amma laal amma bara anamma wannan dubbachuu jiru waa warra humna qabuutii miti waa warra humna qabu waa warra yoo hidhamellee mana hidhaa keessatti xiqqoo isii qaamni isaa jajjabaati miti dubartii ulfaa waliyaa dubartii ulfaa mana hidhaa jirtu dubartii ilmoo waggaa tokkoo qabatteetiin mana hidhaa seente dargaggeessa akka kiyyaa keetii kana ka dhukkubsatee lafaa ka'ee mana fincaanii deemuu hin dandeenye akkamitti kana dhiisanii faannoo jedhanii jechuudha afaan baasanii faannoo jedhanii warra amaaraa qofa walitti qabanii lammiileen Itoophiyaa haganaa biyyatti galte
akkanatti ka uffatu hundi isaaniitu iyyuu warra Amaaraati. Kaati argite sun jechuudha. Beekamaadha sun ani isaa barka jedhu ka gabaasa ilmaan Oromoo jechuudha. Ilmaan Oromoo yoo ati Oromummaa kan kee yoo si beekan. Ani mucaan tokko naa himee mannaan jedhe dubartii taate dhiira taate afaan Amaaraa akka Amaaraa sanitti haasa'uu qabda. Amaara ajaa'uu qabda naan jedhe achi dhaquudhaaf. Imbaasiin achi keessa jiru hundinuyyuu imbaasiin achi keessa jiru guutuun ijoollee Amaaraati. Ani sitti maasirritti beeka waan kana. Ji'a lama yookaan sadii akkas hin geennu. Sisteriin xiyye qaamaan harkaa kispaartaa haarawa godhan jenne ingalaa jettee galmooyitee turte si galee karaa seeraatiin. Koronaan hin dhufee waggaa tokko teessise achi keessa jechuudha. Qaamaa hin haaromsine. So ingalaa gisee jettee achi turte kanatti osoma ingala jettee isin galmooyitee taa'aa jirtu kana ifin seeraanuun galee yoo jette namni si keessummeessu jiruutii bara. So in qabamte. Qabamtee gaafa jettetti namni tokko abbaa tokkoon jedhuuni maallaqa kafaltee akkatama jette kana kuni bar waan feekii yookaan fakkeenya haasaa jirru miti waan dhugaati. Qabamaniitu akkasittiyyuu maallaqa kafaltee ofirraa baatee galtee jechuudha. Because daa'ima waliin qabamtee akkasitti baatee galte. Warra achi keessa jiru ijoollee dhiiraa kana mara fuudhee biyyatti gaafa galchee jedhe rakkoon akkamii akka uumamuun qaba. Garuu miidiyaan Habashaa miidiyaan silaa maqaa Oromoo ofiin jedhullee wanni dubbatee jedhu akka nama ijoolleen Oromoo akka nama warri dhugaan rakkataa jiru galaa jiru akkasitti haasa'a. Waan sana mootuyyuu ifoomsuuf dhugaan jirtu maal akka taate dubbachumaaf malee mootummaa qabnaa mootummaa jabaasan qabnaa akka lammitti yaadee lammii bakka rakkootii baasaan kun kijiba. Because biyya galtellee maal akka ta'aa jirtu hin argina. Dhumaa jirti namni dhiiraa ilmi qeerroo jedhamu ilmi Oromoo tokko lama wal bira akka dhaabanne biyya keessatti kaanidha kaan ari'aa akkasuma godhaa jiranii ka biraa ofitti yoo galchee jedhe mootummaan kennallee maal akka ta'in beeytanii mootummaadhaan jennuun kun diinaati. Diinni ammootiyyuu ijoollee sabboontuu ituu tana fuudhee ofitti illee galcha hin jedhu anillee osoo taate akkasuma godhe. Because diinan jaalattuuti. Garuu ilma dubartii qabu nama rakkataa jiru ka dhukkubaa jiru kana osoo dhugaan galchaniiti irra wayyaadha. So saniifuyyuu ammaa fi wanni nu beekuu qabnu waa lama qabxii lamaan tana irra caalatti amma ka ijoollee biyya Arabaallee rabbuma qabdii abbaan rabbi galchinu magaalaa. Garuu ammoo wanni irratti namni hunduu beekuu qabu irra caalatti hojii bilisiginnaan diraamaa kijibaa viidiyoo kijibaa waraabdee abaa'oo fi argitee wayyaan abaa'oo wayyaaneetiin dabalamnu jettee akkana jettee wal fixxee wal loltee kunoo biyya galchine jettee nama leenjiftee nama haasaa kijibaa haasa'uu danda'u jettee OBN irratti qopheessuudhaa jirtu kana yeroo dhiyootti walumaan arguuf teenya ammallee waan bilisiginnaa waa'ee shanee jettee barreessitu kana ganama mara taayee fi warri isa fakkaatu kijibdoonni kaatee barreessitu kana ignore godhaa bira tara warri dhimma ittiin qabne wala share wala like comment illeen dhiisina. Because namichaan kutatteetu maan hin jirre shaneedhaa jettee sa'a 24 barreessaa jettu. Juntaa dagatanii jiran juntaa yookiin TPLF dhiisanii jiran. Shanee jettee abaa orati duula guddaa haga dandeettetti banaa jirti. Duula isii sana ammoo Oromoon sirriitti waan beekuuf isi warra social media kun isina ignore godhaa bira tara kama san fakkaatu nullee irratti godhuu qabna malee gabayaa dhaabnee fi shanee maalii jedhaa dhiisa waan akka taayee kana faa kun amma sareedha ganama kana karaa ka'eeba miidiyaa irratti osoo ati waan tokko gaafatte maal jechuudha akkuma jedhu san namicha gaafii takka deebisuu hin dandeen mana taa'ee yoo waa barreessii jedhaniin wanni inni barreessin hin jiru. Abaa ofii shanee waliin dalaydii eega duraanuu beekaa jedhe eega beeke maaltu kana mara isa lafa lafsiise rakkoo itti jirtu duubaan waan dhufu hin beeka. Kan ammoo ignore godhaa bira tora ajandaa akka nuun kennin ammoo ajandaa kennuufii barbaachisa. Waan dura dhufullee propaganda diraamaa isin dalaydullee dura beekuullee barbaachisaadha. Galatoomii Piitera yee fayyaa taati. Haa keessa nu jiraadhaa diraamaa jaraa kana ammoo tu dhiyeenyatti isaanii yoo OBN irratti dhiyeessanii waan ta'eef duratti beekuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef. Kanallee Facebook illee dhonkuree peejii kanallee asumaan share godhaa fi. Haa keessa na jiraadhaa fayyaa taati. Isinitti haa tolu isiniin jenna. Nageetti.